Hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo waa'ee moobaayilii yeroo ammaa taaptaap godhuudhaan harka ofirraa fixuu yookiin harka ofirraa buusu tokko isiniif himame. Wanta kana sirriitti hubachuu qabda. Waan isa hin hojjetinaa, hojjechuun dura addaan baafadhaa. Fakkeenya sa'aatiidhaan miliyoona 2.6 tokko naa kenne iddoo kana tuqee fudhadha. Ayyee waa'een Hamister Kombaat maali? Hamister Kombaat jechuun maaliin piroojeektiin kun? Piroojeektii kana qubaan tuttuquudhaan taaptaap gochuudhaan akkanatti yoo irraa fudhanne akka anaa kanatti miliyoona 179 walitti qabachuun salphaadha. Maal inni miliyoona 300 biliyoona 1 walitti qabachuun salphaadha. Wanti kun maal jedhama? Maal wanti walitti qabu kun? Wanti yoo gatuttuqu 17 nan baay'atu kun eessaa dhufe? Akkamitti fiduu danda'e kan jedhu hunda isaa tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a. Ayyee Hamister Kombaatiin akka banattanii akka eegaltanii iddoo exchange jedhu kana gattuquudhaan fuula akkanaa kana isinii fida. Fuula akkanaa erga isinii fidee booda deeyilii riwaardii qaba. Guyyaa guyyaan badhaasa qaba. Iddoo kana yoo tuqxan ilaaluu dandeessu. Guyyaa guyyaan badhaasota garaagaraa fakkeenya asitti 100 naa fidee jira. Gadi tuqaa cheek kan jedhu yookiin immoo watch viidiyoo kan jedhu tuqeetti eega inni watch viidiyoo naa banee booda cheek kan jedhu yoo tuqu haala kanaan naa kenna. 100 naa dabalee jira. Waliin haa ilaallu. As biratti ilaala. 800 akka ture 900 galee jira. Hayyee inni kunoo maali? Deeyilii chiipar. Deeyilii chiipariin kun qubeewwan fakkeenya ammaan qubee an barreessu ilaala. Qubeen an amma asii tuqee barreesse kuni maal jedhamti? Koodiidhaan ni tuqtu, sarara gootu ni tuqtu. Fakkeenya qubee wahii naa barreessaa jechuudha. Kanaaf maali wanti kun? Akkamitti koodii kana beekna kan jedhuuf koodiiwwan sa'aatii barbaachisutti isiniif ergama. Isin tun guyyaa miliyoona 1 badhaasa isinii kenniti. Kun immoo guyyaadhaan miliyoona 5 badhaasa ittiin argattu. Kan kaleessaa isa kana ture koodiin fakkeenyaaf. Miliyoona 5 kan ittiin argannu isa kana ture miliyoona 5 ittiin argadhee jiraan. Hamister Kombaatummaan kun maali? Inni kunniinoo maali faayidaan asii kun? Maarkeettii jala kan jiru kun maali? P&R kana yoo tuqu immoo as jalallee naa banamu kunniin maali? Itti aanee leegaal kan jedhu jala yoo dhaqee tuqu kanneen naa banaman kunniin maali? Oloofeettiin hin gadhoofi yoo ilaalu. Akkuma isaan iddoo ispeeshaal jedhu yoo tuqu kanneen naa banaman kunniin maali jedha. Kanneen hunda isaatu tokko tokkoon irraa kan isinii dubbadhu ta'a. Waan ajaa'ibaa tokko immoo warri Hamister Kombaat fayyadamaa jirtan boonasii addaa guyyatti miliyoona 10 kan ittiin dalaguu dandeessan. Osoo taabiin goone, osoo harkeessanii hin fanne isinitti agarsiisu. Fakkeenya ani iddoo kana tuqee ispeeshaalii tuqeet niiw kaardii kana jala dhufa. Yoo niiw kaardii jala wanti sun hin jiraatin yookiin immoo niiw kaardii jala yoo fudhadhe iddoo kanatti argamaa jechuudha wanti sun. Innis maali? Makiinaa tana jira. Makiinicha tana inni tuqxu, jooyin kan jedhu inni tuqxu. Na hordofaa, sirriitti na hordofaa. Miliyoona iddoo argachuu dandeessu. Itti pileey jettu tana tuqxu. Fakkeenyaan kan pileey jedhu kana tuqeera. Eegaa meeqa akka inni naa kennu qofa. 4,067 naa kenne 670. Ammallee itti deebi'eetuma makiinicha tuqa. Iddoo maayin jedhu ni tuqa. Ispeeshaal ni tuqa. Oloofee konkolaatattii barbaadee gad tuqa. Jooyin kan jedhu tuqa. Hanga 100,000, hanga 200,000, hanga 500,000, hanga miliyoona 1 yeroo isinii kennu jira. Haala kanaan taaptaabii dhiistanii karaa salphaadhaan isa kana walitti qabachuu dandeessu. Waan raajiiti. Waan ajaa'ibaa. Achumatti deebi'ee ammallee ispeeshaal tuqee ammas oloofee konkolaatattii tuqee ammas jooyin jedheeni you own this card jedhaami jalatti every Hamister dreams of Lambo jedhama. Inni tuqa deebi'ee yeroo an deebi'ee banu ammallee meeqa naa kenna? Na hordofa. Duratti 4,000 eegaa 8,000 eegaa 10,000 amma kanaa kenna jechuudha. Hayyee itti deebi'aa fudhadhu. Harka keessaniin taaptaabiidhaan of miidhurra ispeeshaal kan jedhu tuquudhaan olooftanii konkolaatattii bantanii jooyin yoo jettaniin yeroodhaan daqiiqaa muraasan daqiiqaa takkaan 2 keessatti haala kanaan 10,000, 20,000, 100,000, 50,000, 1,000 takka irraa kaasee hanga miliyoonaatti argachuu dandeessu. Kana fakkaata Hamister. Hamistariin eessatti argadhaa kan jedhuu fi garee chaanaalii telegiraamaa qaba. Garee chaanaalii telegiraamaa kan koo jala seenuudhaan gadi tuqxu. Erga garee kana gad tuqxanii booda garichi maqaan isaa Harbour Inspire jedhama. Harbour Inspire garee jedhamu kana akkuma gad tuqxaniin maaltu isinii dhufa garee keessatti liistii baay'eetu isinii dhufa. Tartiiba maqaa baay'eetu isinii dhufa. Kun Harbour Inspire kana tuqxu. Erga tuqxanii booda
akkatti maqaaleen baay'een yookiin immoo liinkiiwwan baay'een tartiiban ta'an kun isinii dhufu isinii mul'achuu dhabuu danda'a yeroo ammaa lammaffaa irratti Amister Koombaatiin argattan garee san keessatti kanneen anliist godhee kaa'e keessaa. Amister Koombaat lammaffaa irratti erga argattanii liinkii isaa cuqaastanii booda Amister Koombaat haala kanaan isinii banaa play in one click kan jedhu tuqxu isiniif banee isin seensisa jechuudha Amister. Erga inni banee isin seensisee booda karaan salphaan isin ittiin argattan Amistariin jalqaba irratti boonasiiwwan gosa sadiin asirra jiran ni fudhattu. Kiyyaamma sa'aatiitti miiliyoona 1,290 start mining hin laallame meeqa akkanaa lakkaa'u miiliyoona 1,293,165 lakkaa'a sa'aatiidhaan. Hayyee kan sa'aatiidhaan inni akkas naa lakkaa'u akkamitti fiduu dandeessa isa kana sa'aatii akkamitti guddisuu dandeessa jedhuu dandeessan. Fakkeenya maarkeet kan jedhu jala seenee hunda isaanii aan bitee guddisee waan ta'eef mee fakkeenya isa kana haa tuqu. Maal naan jedha yoo gattuqxan qofa isinitti hima 12 sirraa fudhadhee 1,000 sii dabalaa sa'aatiin naan jedha. Go ahead jedhaan ni tuqa. 12 kenneefi sa'aatiidhaan meeqa naa lakkaa'a 1,200 naa dabalaa jechuudha. Haaluma kanaan isaan kanneen hundaa kaan leevila 17 galchee isiin amma leevilii 3 jirti. Haaluma kanaan guddadheet kan itti aanu P&R keessa illee seenee PR tiimii keessa seenee haaluma kanaan sa'aatii bitataa ture jechuudha. Hundi isaanii leevilii 15, 16, 15, 12 akkas jedhaa deema argitan yoo ta'e. Haaluma kanaan bitadhe fakkeenya mee isa kanaa bitu. Meeqa narraa fudhataa 41 fudhateet 597 naa kenna. Yoo natti hin tolin X kan jedhu kana tuqee duuba irraa deebi'aa jechuudha. Natti tole taanaan ni bitadha. Ammallee leegaalaa seenu. Leegaal keessa akkuma seeneen gara xumuraarra dhaqee laayisans Veetnaam kan jedhu kun 1,268 fudhadhee 5,000 siyaa kennu naan jedha. Hayyee naa ta'eera. Kileem kan jedhu fudhaa. Laayisans Indoneeziyaan kunis 555 fudhee 8,000 siyaa dabaluu naan jedha naa ta'eera. Haala kanaan dabalataa deemna jechuudha. Fakkeenya leevilii 8, leevilii 5, leevilii 8, leevilii 8 jedha. Haala kanaan dabalataa deemna. Ispeeshaalii keessas ni seennaa. Kaardiin haarofte yoo jiraate kaardii haarawaa keessa seennaa. Yoo hin jiraatin immoo isaanuma kanneen keessa fakkeenya kun leevilii 1 irra jira. 19,000 fudhadhee 2,250 siyaa dabaluu naan jedhaa jira. Inni itti aanu kun illee immoo 24,000 fudhadhee 2,000 siyaa dabaluu naan jedhaa jira. Baay'ee bareeda. Naa ta'eera. Ni bita jechuudha haala kanaan. Haala kanaan Amistarii keessan guddifattanii guyyaan isaa kalaa'eeraa. Guyyaa muraasatu hafe guyyoota muraasaafan kana keessatti guyyoottan 4, 5, 6, 7 geenne kana keessatti harri guyyaan kenna meeqa jedhaa 24 juun irra jirra. Juun 24 gubbaa ta'eeti viidiyoo kana kan isinii dalagee gama yuutuubittiinis gama tiiktookii gama biraa hundaanuun argachuu dandeessu. Akkuma isaan hiriyoottan keessan affeeraa jedha iddoo kana tuquudhaan hiriyoottan isin affeertan irraa mootu yeroo yeroodhaan dadammaqsuuf iddoo kana tuqxanii hiriyoottan affeertan kanarraa immoo boonasii argattanii jira jechuudha. Haala kanaan irraa gaditti boonasiiwwan argattu. Walitti qabadhaa Amister Koombaat Kooyin isaa walitti qabadhaa. Faayidaan Amister Koombaat Kooyiniin isaa maali? Mee waaletii kamirratti baafadha? Gaafiin jedhu isinitti dhiyaachuu danda'a. Gaafa liist ta'ee gadhiifame jechuudha. Akkuma san boonasii guyyaa iddoo kana tuquudhaan kunoo isii tana eerni tuqtu boonasii guyyaas bira tuqtu. Guyyaadhaan guyyaa jalqabaa 500, 1,000, 2,500, guyyaa afuraffaa, guyyaa shanaffatti 15,000 akkasuma jedhaa deema guyyaa kurnaffaatti miiliyoona 5 isinii kenna jechuudha. Iddoodhuma kana seenuu qofaan gad tuqxanii fudhattu. Har'a boruu deebiinaan jedhaa jira waan ta'eef X godhee gara duubaa irraa deebi'a. Haalumsanii waaletiidhaan akkamitti wal qunnamsiisa kan jedhuuf kunoo waalet kan jedhu iddoo kana jira. Isii kana tuqxanii waalet kan jedhu tuqxu erga tuqxanii booda immootu an wal qunnamsiisee jira waan ta'eef yoo nama waliin qunnamsiisin ta'e iddoo kanatti cuquliisan isiniif barraa'e cuquliisan ni tuqxu gara keessaa seentu waaletii toonkippar jedhamu ni buufattu. Toonkiipparii saniin fiddanii wal qunnamsiistu jechuudha. Kooyiniin kun gaafa liist ta'ee gadhiifame fakkeenya miiliyoona 179 qaba. Herreega isii dalagee isinitti agarsiisu. Fakkeenya kooyinni kun miiliyoona 179 kun liist ta'ee haa jennu. Yeroo liist ta'u dhaabbanni mee harka 10,000 gadi haa buusu. Kooyinii akka kanaattu naafa. Kooyina kana osoo 0.03dhaan liist godhee $537 qaba jechuudha. Kana gara qarshii keenyaatti yoo deebistan qarshii 61,000 naannoo san ta'a jechuudha. Inni kun eessarratti gadi naa dhiifamaa waaletii kamirratti galchaa bakka amma waaletii jedhu san yoo tuqe
eessarra naa gala kan jedhuuf fakkeenya isin agarsiisa. Waaletii isa Toonkippar jedhamu. Waaletichi isa kana jechuudha dhiifama. Toonkiparii kana banattu. Toonkiparii kana erga banattanii booda wal qunnamsiistu. Anamma kun kooyinoottan hedduu karaa isaatiin fudhataa jira. Garanatti as dabarsaa jira jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan waan dalagu. Waaletii kana wal qunnamsiistanii kallattiin maal ta'a? Gara waaletii kanaa doolaarri isinii seena yookiin immoo asitti amma USDT akkuma jedhu kana akkuma immoo deebi'ee toon kooyin jedhu kana hamistar kooyin kan jedhu jala kanatti isinii dhufa. Guyyaa eebbifamee gallakkifametti jechuudha. Galatooma horaa bulaa viidiyoo itti aanu yeroo biraa kan qabadhe isiniif dhiyaadhu ta'a. Hangasittuu YouTube Harbour Media Network jala dhaquudhaan oduuf odeeffannoo hedduu argachuu dandeessu. Harbour Media Network YouTubein isaa kana fakkaata. YouTubichi isaa jala bu'uudhaan oduulee garaagaraa viidiyoottan inni dalage keessa dhaquudhaan viidiyoottan hundaa irratti oduulee kiriptookaaransii wal qabate leenjiiwwan ijaarsa immoo leenjii biizinasaa garaagaraa akkuma san immoo leenjiiwwan dabalataa kamiyyuu argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa viidiyoo itti aanuun carraa biraas qabadhe kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Kooyinii asirraa argannee mallaqa asirraa argannee maal dalagna kan jedhu isiniif qabadhee dhufa. Akkamitti akkaawuntiilee garaagaraa akkaawuntii onlaayinaa banachuu dandeenya, hojiilee onlaayinaa argachuu dandeenya kan jedhullee bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii guyyaa milkii isinii haa ta'u. Gara xumuraa irratti dhaamsaan isinii qabu maali? YouTubii cinatti gama Feesbuukaatiinis na argachuu dandeessu. Feesbuukaa gara laafoo kee jedhu akkuma san immoo TikTokii gara TikTokaatiinis na argachuu dandeessu jechuudha. Feesbuukni kiyyeessa kana fakkaata. Gama TikTokaatti deebi'ee yeroo ilaallu immootu TikTokiin kan kootisa kanaa Harbour Media Network jedha. Akkuma san leenjiilee garaagaraa argachuuf zuumii irraa liinkii gara telegiraamaatiin dhufaatiin quunnamaa deebi'ee immootu miidiyaalee hawaasaa garaagaraa hedduun argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa. Guyyaa gaarii isin hawwa. Hamistar koombaat waliin carraa gaarii isa qofaa miti kanneen achi keessatti allist godhee kaa'e hunda isaanii irratti viidiyoo kan isin dalagu ta'a.